Wallaggaa si kun hundinuu? Okay. Ayya, isin argeetti jira qabadhaa, ijoollee Wallaggaa. Ati Wallaggaa? Eeyyee. Mee nagaa naan jee? Akkamiti? Kottu, aan argee kijiba. Bitaa? Kijiba. Okay, ati Wallaggaa Jamaal? Eeyyen. Okay, mee nagaa nagaafadhu. Kam nagaa kenna? Fayyaadha akkam? Sira galata Waaqaa. Ati Jamaal Jaabirii waa inni maali? Haa? Waa inni maali? Waaqni maali? Waaqni uumaadha kaa? Waaqa isa kam? Isa kamii? Isa waan hundumaa uume kaa Waaqni. Eenyu inni maqaan isaa? Eenyu? Waa inni waa hunda uume sun eenyu maqaan isaa? Hin beektu ati moo? La, ani waaqan beeku, waan Rabbiin beeka. Ati eenyu si uume? Rabbiif Waaqni addaadha. Ati eenyu si uume gaafa hin adeemsi? Ani moo? Waaqatu na uume kaa? Waaqa kan keessa maqaan isaa eenyu? Uumaa kan kee? Haa? Uumaa kee maqaan isaa eenyu? Alo. Dubbat muutiin godhatin, biraazer muutiin godhatin. Waan asii gaafa roon adeemsi. Uumaa kee maqaan isaa eenyu? Alo. Waaqa kan kee maqaan uumaa kan kee maqaan isaa eenyu? Uumaan kan kee kan si uume kan na uume addaadha. Tokkichaadha. Siin gaafadhe an kiyyen jenne ati kan si uume eenyu siin je maqaa isaa natti himi. Kan na uume? Kan na uume Waaqa tokkichaadha kaa Rabbii. Rabbii fi waa inni maal wali ta'an? Ma adda Waaqii fi Rabbiin tokkichuma. Rabbiin tokkuma qaba. Okay, maqaan Waaqa jedhu kan Rabbiin itti yaame? Ay, akkaatuma namoonni itti yennoo jedhan malee Rabbiin rabbu maqaa abboo. Rabbiin tokko malee jira. Ati maqaan kee Jamaal himi? Eeyyen. Jamaal osoo ammaan tana Khayir jeenii owwaatamoonii ustana galaati. Naannoo sabboomaa afaan awwaadha maqaa kootii miti. Kanaafuu Khadiru waan maqaa kee hin ta'iniif himire maqaan kee Jamaal waan ta'eef. Eeyyen ka. Rabbiin takka uumaan keenya maqaa ifi yaame ni qaba moo hin qabu? Anaa yaamaan hin jee. Hin qaba ka. Tan keessa ani waaqa jaana yaamaan jee Rabbiin? Hin jenne boo. Akkamittiin maqaa Rabbiin ifi hin yaamin Rabbii hamtareeti? Maqaa Rabbiin maal rakkina qaba Waaqa jechuun amma akkuma Oromoon durii jedhu malee Oromoon Waaqa jedha malee rakkina hin qabu akka amantaa. No. Maqaan Rabbii 99 jee beeka. Uumaan hundinii maqaa 99 san keessa kan Rabbiin Quraana keessa dubbatee ifi yaamee nallee yaamaan kadhadhaa isiniif hin owwaadha jee Waaqa hajaamu hin jiru. Waaqa Oromoon akkan mageetti sun waaqeffataa Waaqa jee Waaqa biraa yaama. Waaqa gurraacha garaa garbaa kajan sun Rabbii tokkichaa miti. Kanaafuu ni tokko gortee yoo kiristaana taate yoo waaqeffataa taate yaami yoo islaama taate immoo Waaqa jechuun sirraa hedduun barbaada. Islaama abboon maal jechuudha? Okay, ayyee. Abdii Raggaasaa dhalataa isaati? Abdii Raggaasaa. Maali afureenniin kun? Afureenniin kun maali? Afur iddoo dhaloota kooti ta'e Wallaggaatti ana danda'e afur maal jechuudha afur rakkina qaba? Okay, maal ibsa? Okay, maal ibsa ayyee? Yoo ati ilaaltu maal ibsa afur? Maal ibsa natti himate mantara kun? Maal akka ibsuuf godhatte natti himi? Afur godina Wallaggaa Arfaan jechuudha. Mee wallaahi? Dhugaa Waaqa. Fattu bu'i. Ati Harargeedhaa afran qal'oo? Bu'i fattu wasla addaa kijibaa. Bu'i. Okay, Galaana Addunyaa. Wayyee. Eenyu si uume? Anaan Waaqayyotu na uume ishee. Waaqayyo isa kam? Waaqayyo jaallattas liqimsuu baattas Yesuus gooftaadha. Waaqayyo Waaqa. Okay? Ani waa'ee Yesuus si gaafachaa hin jiru biraazer. Yeroo takka hojjaa sadii fama? Dhaggeeffadhu sittani hima.
Galaana yeroo takka hojjaa sun hame ifama. Hey, nara geeffadhu. Okay, yeroo takka wantarratti haa deebinu. Isteeppii haa qabannu jechuun yoo ammatti na fakkeenyaaf taargeetii malee yoo deemne sa'aatii balleessina. Mee ta duraa kaameraa kee bantee hojjaa sun dandeessaa dhiifama. Okay, rakkoon qabu. Thank you. Akkasiin sirraa barbaada goobas. Ariif no. Okay, fiduu naa bani ayye. Fayyisoo hirkoo. Magana gaan dhuftan. Gudabbaan. Maal jettee? Salaamu alaikum. Oh, waalaikum salaam. Islaamaa kun ayye. Nagaami. Okay. Nagaa kam? Jirta akkam. Nagaa mee obboleessa keenya kanaa dhufee qo'ee hojjaa sun fiduu haa banu. Aish. Galaana duba deebitee girta fiduu bani. Warra kiristaanaatis kottaa warra islaamallee kottaa rakkota kan qabu hojjaa sun. Okay, Galana. I am ready video. Bu'ee jira. Confidence self identity. Faara. Yesus waaqayyo. Wayii Yesus na lallabisiin Yesus na lallabisiin jenne baran. Waaqa kan kee koo maqaa isaanitti hime. Ani Rabbiin na uume. Ani Allah na uume. Inni tokkicha. Hin dhalatu. Hin dhalchu. Hinduu immoo hin qabu. Rabbi sabab bitachuu uumeen na uumeen. Maqaan isaa Allahadha. Rahmaan. Rahiim. Aziz. Kariim. Sattaar. Jabbaar. Isa maqaa 99 fi yaame sar. Rabbi jechuudha. Atiin eenyu si uume Yesuus gaafadde? Ogutaka Yesuus naan gatte. Ogutaka Waaqa naan gatte. Ogutaka Maryam naan gatte. Waan barbaadde haasoo itti jechuudha. Ulaa san gaddeebi isaan ta'e? Okay. Okay, eenyu si galchaa qo'ee malee na biraan si galchaa? Ijoollee kiristaanaatiin barbaada warra guddaa. Si beeka rabbiin kootu sitti hima akkatti rabbi si beeku. Rabbi na beekaa jira tokkos galaa yaa si beekee. Rabbiin si miti uumamu hundaa'u ni beeka. Rabbiin isa waa hunda uume, isa abdii raggaasaa uume, isa ana uume, isa si uume, isa wahuma lafa tana jira hunda si uumedha. Wakullu shee wa khalaq wa Allah. Rabbiin kalqi waa hundaati. Siis ni beeka, anaas ni beeka. Hundumaa hundaatu ni beeka. Inni Ghafuur Rahiimidha. Inni Khalqul Aalamiidha. Khaaliq al-Aalam. Okay, feenet kottaa yee. Na ijoollee kiristaanaa. Okay, feenu koo. Osoo afaan hin dheeran, osoo safuun cabsine, osoo naamusa hin cabsine, osoo amantaan xiqqeessine, osoo baala goomne, dhalaanis akka dhalaatti, dhiirtinis akka dhiiraatti, Oromoon akka Oromootti sirnaan tartiibaan qat jee nama haasa'ee mormuu danda'u waan arge difaa and defense wajjin godha. Yoo hin dandeenye garuu baala goomtee amantaatti yellee teetitti illee kan buune nagamaan deemtee buutaa jechuudha. Feenu nagaan siif haa ta'u. Jirtaa dabbar naguma qaalii. Akkam jirti? Galata waaqayyo. Gaaffii si gaafadhee kanaan gaaffii biraa na gaafattaati. Rabbi jechuun hin rabbii maal jechuu akka ta'e beektaa? Gaafuma. Gala. Waan si gaafadhe naa deebisi yoo eeyyamamtu taate ani gaaffiin gaafachaa jira. Maal gaafattasti? Ammas dirqamaanii miti kadhaanii miti yoo sitti tole fedha keetiin naa deebista waan si gaafadhe. Rakkoon. Siitoo baannaan deemuu dandeessa. Uumaan keenyu. Uumaan koomo Yesuus Kiristoos. Maal jettee? Yesuus Kiristoos isa samii fi dachee kana uume jechuudha. Atiin eenyu si uume sin jee sister? Waaqan na uume ka. Waaqa kam? Waaqa lama jira dabbaan waaquma tokko beeknaa barnooti. Eeyyeen waa'ee tokko sun eenyudha? Yesuus Kiristoos. Okay. Waa'ee ni maqaa lama ni qabaa? Gifti yeroo takka as deebi'e. Yesuus Kiristoos kan isin jettu kun nabii isaa dha.